Ummata du'aayinatti jabaadha wallahi lazim madaami walole rakkataa jira akka badaa kanatti mana natti cufte garaagara naan akkaataa itti galuu dhabee wallahi rakkataa jira biiroo dawwaladheen naan immoo isin maan si haa galchitu isin maan tikkeetti si haa murtee si galchitu naan jedhan urgan dhufee waggaa tokko beeytanii wal dhabne wal ta'an jiru urgan gaafa dhufeeti giddiin dalagaa jira ijoolleen immoo giddimaan ijoolleen isii giddimaan bira dalaginaan jetti isiin namuma sarratanyaa jedhamu iyyuu barbaaddu argitanii shaqaalama jedhamu kanaayyuu feetu isin galee akkanatti rakkadhe waa hunda keessatti na qabde wallahi bakka rafuutti narra deemti bakka an hammaama dhaquutti narra deemti dhiiroon namammoo akkanaa takka argeen beeku wallahi madaami isii duriitiin garagara baay'ee rakkadhe wallahi mee du'aayinatti jabaadha dhugaa rabbi akkuma niti tikkeettiin naamuramu dhabe amma birri malleen biyyarra argamellee naamurame na fiduun hedan isin galee na dararuu hedan yoonin immootu iyyuu asiin muradhelle asillee namni naamuruu hin jiru isin galee warri biiroon moonuttuun kalaayini naan jedhan dhugaa rabbi rakkoon kiyya kanaan boojisu garuu ani bo'uun barbaadu du'aayimanatti jabaadha oromooti rabbi si haa baasodha du'aayinaa godha wallahi Madaamii xiyyaa wallolee maaloo Oromoo koona dhaqqabaayii cinqii jabaa keessan jira jechuun obboleettiin keenya tokko Saawud Arabiyaadha. Hedduu nama gaddisiisa. Wanti ijoollee keenyarra deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaa obboleettiin kun akka isheen himattutti karrallee gamaa gamanaan achi cuftee jirti. Wallola qabnaa waanuma hundarratti na qabdee jirti. Hanga lubbuu kiyya baasuu gahaa jirti. Maaloo na qabaayii. Warra biirootillee bilbilannaa warri biiroo nutti as hin deemine achumatti tikkeettii murteessii haa galchitu naan jedhanii. Ishiin kan tikkeettii murteessii lubbuu kiyyaayyuu achi ba'uu koo labbitu beeka. Maaloo na dhaqqabaa jetti. Obboleettiin keessan ka. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jecha egaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha egaa hordoftoota kiyya guyyaa guyyaadhaan waanuma deemaa jiru asirratti dabarsaa jirra waanuma ijoolleen keenya Saawud Arabiyaa keessatti ta'aa jiranii akkasuma biyyoota garaagaraa keessatti ta'aa jiran dabarsaa jira jechuudha. Dhugaa hanga dhumaatti immoo viidiyoota namaa daawwadhaatii akkasuma immoo yoo danda'ame sheerii godhaatii wanta dhimmi ilaallatu biraan gahaa akkasuma immoo isinillee sagalee ta'aa fi keessattuu ijoolleen qimamuutti mana maadaamii akka koo jirtanii hundi keessa sagalee walii ta'aa isinii jedha. Sababii isaas nuti yoo walii sagalee ta'an malee namni tokko namni sagalee nu ta'u hin jiru jechuudha. Mootummaa qabaannee mootummaan keenya nuuf hin iyyu akkasuma biiroo qabaannee biiroon keenya nuuf hin iyyu agartanii jirtan. Nuti walii mirmanne malee namni nuu mirmatu hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenyas keessatti rakkachaa jiraniif sagalee taanee akkasuma immoo akka Saawud Arabiyaa nurraa cufamu jettanii wantoota qabdan irratti hundi keessaniyyuu hojjechuu qabdu isiniin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Maaliif ijoolleen kun biyya ormaatti dhumaa jiru. Dhugaa waaqayyo ijoollee hedduudha dararamaatuma guyyaa guyyaadhaan wanti tuktukii kanarratti argaa oollu waanuma si jibbisiisu bakka. Anu namuma ta'uu keetu si jibbisiisa. Dhugaa waaqaa jechuun ilmi namaa akkamitti akka garaa walitti jabaatee waan hamaa waan badaa kana walitti yaaduun hin beeku jechuudha. Madaamiin takka gaarii jirta takka badduu jira. Akkuma namni gaariin jiru isaan keessallee akkuma namni gaariin jiru badaanis hin jiru jechuudha. Nama hundaan gaariin jettu nama hundaan badaan jettu. Kanaaf immoo obboleettiin keenya waaqayyo harka diinaa keessaa ishee haa baasu akkasuma warroonni obboleettii keenya kanallee beektan immoo sheerii godhaatiin wanta dhimmi ilaallatu biraan gahaay mucayyoo lubbumatti asiin baasaay asuma keessaa hin bahaan lubbuuti yaafuu sodaachaa jira akkattan bahee badullee nan dhabe balballi gara hundaan natti qollofamee jira gadi bahuu hin danda'u jetti. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbi namumti kun ilmi namaa kun maalirraa akka uumame hin beekan. Maalirraa uumame jirana namni maal ta'e bineensi bosonaatu hiyyee namaa yaada giniin ilma namaa ta'e walii yaaduu dadhaba jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf ijoolleen keenya baay'ee rakkachaa jiru Saawud Arabiyaa keessatti. Kanaaf immoo akka inni nurraa cufamu hundi keessanii hanga danda'ameet waan miidiyaa qabdan irratti sagalee walii ta'aa ijoolleen keenya baay'ee dhumaa jiru Saawud Arabiyaa keessatti xiqqaa guddaa miti dhugaa waaqayyoo jechuudha. Keessaa ijoollee haarawaa dhuftan sirriitti ijoollee haarawaa dhufan jechuudha. Kan sirriitti dhumaa jiran kan sirriitti dararamaa jiran biiroo wanna takka isiniin godhani kanaafan biiroodhaan dhufinaa isiniin jedha. Biiroon kun akkanuma isiniin jedha. Nutti isin bilbilinii nu biran dhufinii achumatti akka barbaada ishee gootuudha. Maaliidhaaf jedhu beektanii isaan birrii nyaatanii jiru. Birrii gaafa mana sassi galchanis kan biyyatti nyaatan malee kan biyyaa si fidanii gaafa si fida sirraa qorododanii nyaatan malee
asittis madaamota irraa isaantu nyaataa jechuudha. Birrii irraa nyaatan. Kanaafi akka godhan dhabanii mucayyoo ijoolleen keenya akka biirootti hin deebine kan gossaniif isa sababa kanaaf akka tuttas hin deebiin nutti hin bilbilin kan jedhanii isa kanaafi jechuudha. Birrii sun yookiin immoo hin kaffaltiif madaamiyyoo naaf hin taane jettee birrii sun kaffaltee mucayyoo geessitee birrii ishii fudhatte jechuudha. Innaa kanaaf isaanii jalaa dubbachuu diduu jechuudha. Kanaaf warra dallaalota jechuudha. Inna dalaala jechuun gurgurachuudha. Kanumaaf hin gurguratan ijoollee keenya gurgurachaatuma rakkina hedduu irraan gaamaa jira jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu immoo aga danda'ametti isin waliif sagalee ta'a adaraa keessan akkuma Saawudiin Arabiyaa nurraa cufamu hundi keessaniyyuu dhugaa waanan jedhee dubbadhu wallaale. Kuni Saawudi Arabiyaa, suni Saawudi Arabiyaa, Saawudi Arabiyaa, Saawudi Arabiyaa. Maaliif bokkun duraan akkasii miti nuti gisee hin jiru. Saawudi Arabiyaan baay'inaan nama akkasitti darartu nagarre. Amma garuu akkasanii miti. Saawudi Arabiyaa hedduu si dararaatti, hedduu ijoollee keenya dararaayu, hedduu ijoollee keenya irratti miidhaa guddaa gahaanii jiru. Adaraa keessan hundumti keessan waliin tuffatina xiqqaa guddaa waliin hin jeena. Nuti maaliif dubbatan beektanii? Wal tuffachuurraan kan miidhamnullee wal tuffachuurraan kan miidhamnu raga'ullee wal tuffachuurraan osoo wal tuffachuu baanne osoo wal qooduu baanne amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qooduu baanne har'a nuti isa jirra jechuudha. Garuu nuti waan akkasii kana warra daldalaa deemne jechuudha. Kanaaf kun immoo akkasii miti. Amantaaf kutaadhaan gandaa osoo waliin qoodina nuti Itoophiyaadhaan nu beeku malee ati Oromoodha, ati Amaara, ati Kiristaana, ati Musliima, ati kana jedhanii wanta nu beekan hin jiru. Abashaadhaan nu beeku isaan jibnu gochuu bichaadha. Ati kana saniin hin jiru jechuudha isaan bira. Hin jiru sitti kaanaa rumataan sitti galabbaxamti. Kanaafi alagaan alagumaa jedha Hacaalaan jedhee jira waan ta'eef wanti inni jedhe dhugaadha. Namsiisaa Amaaru. Kanaafi alagaan alaguma wanni nu godhu hin jiru. Dhugaa waaqa sin hin jedha bara. Alagaan alaguma jechuudha. Humaa wanti isaan godhan tokko hin jiru. Nu hunduma keenyaan dalagannee jiraanna jechuudha. Kanaaf immoo hundi keessanuu hanga danda'ametti waliif sagalee ta'aa akkasuma immoo akka Saawudi Arabiyaa nurraa cufamullee hundumti keessan waan qabda irratti sheerii godhaate akkas nurraa cufamtu Saawudi Arabiyaan baqa dadhabnee jira humna keenya ol ta'ee jira Saawudi Arabiyaan akka gizee duraanitti miti. Yeroo duraan nuti ani dhufu homtuu hin jiru seeraan dhufnasi dallaala manaamnaa kun hin jiru seeraan dhuftaa biiroo maayyuun bultu haguma yoo kun akkam biyyi suni warra fudhatu fagoo ta'e malee biiroodhaan bultu haguyyuma dhufta san dhufanii si fudhatu jechuudha. Kanaan duubatti immoo siqaaya gasundaasi wanni jiru hin jiru boo homtuu hin jiru akka kanaatti kun sirii hin abaase kan barnaa waggaa lamaan kana jidduutti wanti ijoollee keenyarra gahe waan hangana hin jedhamne jechuudha. Baqa dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen guyyaadhaan kun dhaqqabaa Saawudi Arabiyaa keessatti tuun Amaariffaan tuun Oromiffaan tuun Tigreedhaan. Way maal saawumti keenya kun Oromoon keenya mannoon Itoophiyaan keenya maal balleessee jiru? Iyyuma keenyatu waa hundinuu akkatti uummata kana nutti gannaqe. Maal ibboo biyyoota gurguddate keessatti namuma waa ta'e jedhan argiin beekuun. Nam biyya gurguddate keessatti jechuudha. Gin Araba keessatti waan Arabni kun Kuwait akkas, Beirut akkas, Jordan akkas. Araba kanatti sila maalumatu nama akkasii ficcisiisaadhaan nama ilma namaa kana maali? Yaa waaqa kuwaatiin tiksi yaa rabbi. Ijoollee kan nagaan sin baase nagaa maatii keessatti naa galchu. Hedduu nama gaddisiisa, nama aarsa. Waan goon dhabne garaatu nu gubate. Dhugaa waanuma dubbadhu wallaa. Rabbi maaliif akkuma kiyya ijoolleen kun hin dalagannatteeti. Hin dalagannanii biyyaa ba'an malee biyya Oromaa keessatti dararan naafifate. Hedduu takka garaas nyaata jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatte. Obboleetti keenya waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu akkasuma immoo ijoolleen akkuma amantaa keessatti micootana du'aa godhaatii waaqayyo achi haa baasu jedha. Rabbi harka diinaa keessaa si haa baasu waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu qoodee dhufu. Garaa nama nyaatti dhugaa nyaannan tonni nama nyaatti har'a isheenis nan nyaatte hin boo'u jedhee tananii adaraa keessan du'aa naa godhaachaa jirti. Mucii obboleettiin keenya. Gubanne dhugaa Saawudi Arabiyaa nu gubde ijoollee keenya